jedhu isinitti himna. Weerarri awwaannisaa naannoo Oromiyaa keessa maalirra jira? Oomani awwaannisaa kun naannoo godina lamarratti baay'ee kan mul'ate. Godina Harargee fi godina Harargee Lixaa. Gulaalaa olaanaan barruu fiiti gaazexeessaa Tamasgeen Dassaaleny hidhamuu maatirraa odeeffanneera. Oduu gaggabaabaa keessaa dhaabbatni basaasaa Somaaliyaa salfariik asiidii toonii 79 Alshabaab boombii hojjechuuf biyyicha galchee to'achuu ibsuus qabanneera. Saganticha kan isiniif dhiyeessu Anzaalaa Lamtaaddisaatii, qopheessituun Firaafoolii Dhugaasa. Kan jalqaban gulaalaa olaanaan barruu fiiti jedhamuun beekamu Tamasgeen Dassaaleny har'a hidhamuu obboleessisaa BBC'tti himeera. Tamasgeen sababa maaliin shakkamee akka hidhame haga ammaatti hin beeku kan jedhu obboleessisaa Taarikuu Dassaaleny buufata poolisii magaalaa Finfinnee sadaffaa jedhamutti hidhamee jiraachuusaa BBC'tti himeera. Naannoo sa'aatii 9:00 kan biiroodhaa fudhatan buufata poolisii 2 ture kanan deeme achiin jiru naan jedhan buufata poolisii tokko kan biraa deemeen amma buufata poolisii magaalaa Finfinnee sadaffaa jedhamudha kanan jiru balbala irra jira. Tamasgeen asitti hidhamuusaa dhaga'eera. Isaanis natti himaniiru. Hoogganaa isaaniirraa ajaja eegaa jiru. Uffataa fi nyaata isaaf fidee galchuudhaafin hanga ammaatti isan arganne sa'aatii dheeraan achi ture. Akkamitti akka qabame odeeffannoo guutuu hin qabu. Bakka biraa hojii korran ture. Poolisoota 7-8 ta'anii dhufanii akka fudhatanii dhaga'e. Ajaja mana murtii akka hin qabne dhaga'eera. Biiroon isaa kan argamu Awwaaree naannoo Addabaabayii Dubartootaa jedhamudha. Sababii maaliin akka hidhames hin barre. Himanni isaas maal akka ta'e hin barre. Kana baruuf achi dhaabadhee jira. Waloon Eertiraa hidhaa jiru Amaanu'eel Asiraat badhaasa Peen Ingilish mo'atim. Badhaasi Peen idil addunyaa barreessitoota addunyaa dararaa fi rakkoo keessa ta'uun mirga bilisummaan yaada ofii ibsachuu jajjabeessaniif kan badhaafamudha. Badhaasni kunis bakka inni hin jirretti kennameefi Firaafoolii Dhugaasa. Gaazexeessaa fi waloon Eertiraa hidhaa jiruu fi qeeqa cimaa dhiyeessuun beekamu Amaanu'eel Asiraat badhaasa idil addunyaa Peen injifateera. Badhaasni kun namoota sababa waan barreessanii fi dubbataniin dhiibbaa irra ga'uu dandamachuun kutannaa caalmaa kanneen agarsaniif kan kennamu ta'uun ni himama. Amaanu'eelis barreessaa ija jabaataa addunyaa jedhamee badhaasicha injifate. Amaanu'eel gara waggaa 20 hidhaa keessa kan ture yogguu ta'u, badhaasni kunis bakka inni hin jirretti kennameefi. Waloon lammii Eertiraa kun bara 2001 keessa kan to'annoo jala oolee hanga ammaatti mana hidhaa olaanaa keessa jiraachuu The Guardian gabaaseera. Hojiin Amaanu'eel hedduminaan jireenya guyyuu namoota harka qalleeyyii, waa'ee waraanaa fi nagaa akkasumas dhiibbaa hamaa wal dhabdeen uumuu irratti kan xiyyeeffatedha. Fulbaana 23/2001 irratti yommuu to'annoo jala ooletti duula mootummaan Eertiraa qeeqtoota isaa callisiisuuf jecha godheen gulaaltonni barruulee dhuunfaa hundis to'annoo jala oolanii ammallee hidhaa jiraachuu The Guardian gabaaseera. Badhaasni Peen kun ifa kan godhame wiixata yogguu ta'u, badhaasa Peen Pintar baranaa kan mo'ate lammii Jamaayikaa fi Ingilizii kan ta'e waloo Linton Kwesi Johnson jedhamudha. Sagantaa badhaasa kanarratti kan argame obboleessi isaa hojii isaa keessaa walaloo tokko dhiyeesseera. Ammaan dura kanneen badhaasa Peen fudhatan keessaa Lamin Siisaay fi Chimamanda Ngozi Adichii ni argamu. Akkasumas qabsaa ija jabaataa jedhamuun Bafiqaaduu Haayiluu, Waliid Abdulkeerii fi kaan badhaasicha fudhachuu isaanii marsariitiin dhaabbatichaa ni ibsa. Badhaasi Peen idil addunyaa kan kennamu barreessitoota addunyaa dararaa fi rakkoo keessa ta'uun kanneen mirga bilisummaan yaada ofii ibsachuu jajjabeessanii fi kanneen dargaggootaa fi barreessitoota haaraa sagalee isaanii akka dhageessaniif kanneen gargaaraniifidha. Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti kan dhaggeeffataa jirtan oduu gaggabaaboon sinitti hima. Itiyoophiyaan magaalotatti carraa hojii uumuuf kan oolu deeggarsa $400 miliyoona ta'u baankii addunyaa waliin mallatteessite. Sirna mallattoo kanarratti kan argaman ministeerri misooma magaalaa fi koonistirakshinii injiinar Aisha Mohammed piroojeekticha irraa magaalotni 83 fayyadamoo ta'u jedhan. Ruwaandaan oomisha biqiltuu sammuu namaa hadoochuu kaanaabis qoricha faayidaarra akka ooluuf ala erguun galii kun dabala jette. Kaabineen gaafa wixataa walitti qabame qajeelfama oomisha baasuun biqiltuu qoricha hojjechuuf gargaaru kana alatti erguuf murteesseera. Dhaabbatni basaasaa Soomaaliyaa salfariik asiidii toonii 79 Alshabaab loltoota isaa boombii dhohu ittiin hojjechiisuuf galchee to'adheera jedhe. Kana malees qorannoo fi sakatta'insi ammallee gaggeeffamaa jiraachuu fi shakkamtootas mana murtiitti akka dhiyeessu ibsus meeshaalee kana yooma akka to'ate garuu hin beeksifne.
Rokkeettiin hundeessaa kaampaanii Amazon Jeff Bezosiin hojjetame bara 2024tti namoota addeessarraa deebistee qubachiisuuf yaalii teekinooloojii goote. Rokkeettiin New Shepard kun kaampaanii Blue Origin jedhamuun kan qophoofte yoo ta'u, hawwaarra deebi'uun ofumaan qubachuu dandeesseetti. Ji'oottan sadan darbanitti ooyiruu qonnaan bulaa biyyattii keessaa hektaara 800 fi 50 ta'u irratti sakatta'insa gaggeessuun lafa hektaara 200 fi 88 ta'u irratti awwaarnisni qubatee argamu ministeerri qonnaa Itoophiyaa hime. Ministeerichatti daariktara misooma midhaanii kan ta'an obbo Isaayaas Lamma weerarra awwaannisaa biyyattii mudate keemikaalota biifuun ittisaa jiraachuu himaniiru. Weerarri awwaannisaa kun naannoo Amaaraa, Somaalee, Affaar, Oromiyaa fi Tigraay keessatti argamuu himama. Haa ta'u malee naannoo Tigraay weeraricha ittisuu irratti qoodamneerra komii jedhuuf obbo Isaayaas Lamma ogeessotni aanaa Tigraay keessa jiran qindeessa akka erganiif bilbilameeraaf jedhan. Haa ta'u malee ogeessonni aanolee bilbilameef qindeessaa kennuuf eeyyamamoo hin turre jedhanii kun dhimma paartii osoo hin taane dhimma misoomaa waan ta'eef naannoo Tigraay keessattis ni hojjenna jedhan. Dabalataan naannoo Oromiyaa keessa weerarri awwaannisaa kun godinaalee Harargee lamaanitti bal'inaan mudachuu itti gaafatamaan biiroo qonna Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabalee BBC'tti himaniiru. Haala amma irra jiru gaafadheera. Akka naannoo Oromiyaatti oomisha oomaanii awwaannisaa kun naannoo godina lamarratti baay'ee kan mul'ate. Godina Harargee Baatii fi godina Harargee Lixaati. Amma immoo guyyaa kaleessaarraa kaasee daangaa naannoo Affaariin kan ol daangessu Shawaa Naafantaallee xiqqoo mallattoo mul'ateera. Kanaaf akka dubaratti ilaallu bakka sadeen kana amma mul'atanii fi akkasumas immoo karaa bal'ina ta'e immoo godina lamaan kanatti kan mul'atu jechuudha. Tole, mee oomishaaleen naannoo kanatti bal'inaatiin beekaman kan awwaannisa kanaan miidhamuu danda'an kanneen akkamiiti? Miidhaan dhaqqabsiisee maal fakkaata? Awwaannisni kun oomisha hedduudha kan inni miidhuu danda'u, gosa oomishaa hedduudha. Harargeetti akkuma beekamu oomishni baay'een mishingaadha. Akkasumas mishingaa jalatti kan hojjetatan waan akka midhaan dheedhii jedhan kanas mishingaadhaa walitti makee uummanni hojjetaa kan beekamu jimaan hin jira. Wanna magariisa ta'e hundayyuu innidha waan ta'eef akka midhaanitti ilaallu midhaan mishingaatti baay'ee isaa kan nama midhaatti jiru. Haala akkamiin ittisaa jirtu? Deeggarsi qonnaan bultootaaf taasifamaa jiru maal fakkaata? Hojii baay'eedha kan hojjetamaa jiru. Inni tokko inni jalqabaa uummatuma hubachiisuudhaan mala aadaatiin aara aarsuudhaan sagalee dhageessisuudhaan aara gaariidhaan immoo itti marsanii akka gidduutti akka rukutamuu danda'utti qorichaan keemikaalaa rukutamuu akka danda'u haala akka mijeessu uummanni hubate akka inni ofirraa ittisuu danda'uu fi uummata ibsuu fi uummata leenjii kennuu barsiisuu kana irratti hubannoo uumuudha. Inni lammaffaan akkuma beekamu meeshaalee adda addaatti fayyadamuudhaan keemikaala biifuudhaan guddaan kanaaf bishaan keemikaalaa kun bifa adda addaatiin iddoo 3-4tti qoonnee ilaaluu dandeenyu. Tokko meeshaa harkaan qabatanii biifuu danda'an namni qabatee biifuu danda'u xiqqaarraa guddaatti. Lammaffaan immoo meeshaa konkolaataa irra godhanii yookaan immoo raayifil maawunti kan jedhamu kana meeshaa motora itti hidhanii isaan biifanidha. Inni sadaffaan xiyyaara adda addaati akkasumas fayyadamuudha. Isaan kana giddu galeessa godhannee kan hojjetaa jirru meeshaa adda addaatiinis fayyadamuudhaan keemikaala kana keemikaala lama gahaatu jira garuu meeshaa kilii kanaan kennee adda addaa nu mudatee xiyyaara tokkotti har'as kaleessas iddoo hedduu aanota hedduutti waan baay'ee ilaallee gareen ijaaramee jira. Godina Harargee Bahaatti, godina Harargee Lixaatti akkasumas aanota awwaannisni oomaan isaatti mul'atutti garee gaariidhaan sosochiin guddaadha kan godhamaa jiru. Kanneen akka xiyyaaraa fi diroonii kana fayyadamuu irratti maal fakkaata? Meeshaaleen kunneen gahaadha jechuun ni danda'ama ni jiru keemikaala biifuudhaatiif? Xiyyaarri hanqinni jira biyya keenyatti, diroonii soo ta'e haaraadha biyya keenyaaf. Kanaaf biyya adda addaarraa kan seenanii kanaaf hanqinni yeroo jalqabaa irratti mul'achaa ture. Kanaaf mootummaan xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan mootummaan akka biyyaatti ministeera irraa kaasee akka naannootti pireezidaantiin naannoo kallattii adda addaa kennuudhaan waan baay'ee nama hiikamaa jira. Kanaaf xiyyeeffannoo addaatiin jechuudha wanti kun kan hojjetamaa jiru waan ta'eef kachaa jirameen rakkoon xiyyaaraa amma xiyyaarri helikooppiterii qabnaa akkasumas xiyyaara
xiqqaa bareechuu danda'u ni qabna. Naannoo deebii adda addaa uummatanii akkasumas dirooniidhaanis yaaliin godhamaa jira. Meeshaan akkaas itti fayyadamus bal'inaan dabalamee keessattuu ministeera qonnaa irraa biiroo qonnaa Oromiyaa irraa dabalamee gara rakkoon kun jirutti gadi bu'ee jira. Kan xumuraarra geenyee jira. Ajjechaa artistaa Haacaaluu Hundeessaan kan himataman namootni 4 Xilahuun Iyyaamii, Kabbadaa Gammachuu, Abdii Alamaayyoo fi Laamroot Kamaal tokkoon isaanii yakkicha hin raawwanne balleessaas hin qabu jechuun mana murtiitti himan. Himatamtootni arfan har'a mana murtii olaanaa federaalaa dhaddacha yakkaa dhimmoota heeraa fi farra shororkeessummaatti dhiyaataniiti kan dubbatan. Riippoortera keenya dhaddachichaa hordofee Habtaamuu Xibabuu Finfinneerraa bilbilaan gaafadheera. Oolmaa har'aa akkanaan natti. Baay'ee galatoomii Zalaalam guyyaa har'aa kana mana murtii olaanaa federaalaa dhaddacha yakkaa dhimmoota farra shororkeessummaa fi heeraatti kan dhiyaatan himatamtoota 4 himatamaa tokkoffaa Xilahuun Iyyaamii, himatamaa lammaffaa Kabbada Gammachuu, himatamaa sadaffaa Abdii Alamaayyoo fi himatamtuu afuraffaa Laamroot Kamaali. Namoonni kun yaada siyaasaa isaanii milkeessuudhaaf namoota ajjeesuun uummata shororkeessuu akkasumas immoo mootummaa dirqisiisuuf yaaduudhaan ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa akka raawwatan himanni abbaan alangaa tibba darbee irratti bane ni agarsiisa. Kanaafis seera akka bara 1996 keewwata 32 muraa tokko Afiibaa akkasumas immoo labsii yakka shororkeessummaa ittisuu fi to'achuudhaaf bahee 1176 muraa 2012 keewwata 3 muraa 2 darbuudhaan himatamuun isaaniitis ni yaadatama. Haaluma kanaan guyyaa har'aa kana mana murtichaatti dhiyaataniiti kan isaan jiranii. Sababni guyyaa har'aa mana murtiitti dhiyaatan immoo beellama darbe irratti manni murtichaa himata erga dubbiseef booda ittisa himataa kan qaban yoo ta'e akka dhiyeeffatan himatamtoonni tokkoffaa hanga sadaffaa jiran isaanis Xilahuun Iyyaamii, Kabbada Gammachuu fi Abdii Alamaayyoo jechuudha. Abukaatoo dhuunfaa isaanii dhaabbachuu akka hin dandeenye mana murtichaatti himanii turanii. Himatamtuun afuraffaan Laamroot Kamaal immoo abukaatoo dhaabbachuudhaaf humna kan qabdu ta'ullee abukaatoo isheedhaaf dhaabbatu dhabuu ishee mana murtichaatti himteeti kan turte. Haaluma kanaan manni murtichaas abukaatoon mootummaa akka dhaabbatuuf ajaja kennee ture. Haaluma kanaan guyyaa har'aatti mana murtii waliigalaatti waajjira abukaatoowwan ittisaatiin kan ramadaman abukaatoon tokko mana murtiitti dhiyaataniiru. Haa ta'u malee abukaatoon kun heera biyyattii keewwata 20 lakkoofsa 5 eeruudhaan akkasumas immoo waliigalteewwan addunyaa biyyattiin mallatteessite eeruudhaan himatamtoota tokkoffaadhaa hanga sadaffaatti jiraniif abukaatoo ta'uun dhaabbachuu akka danda'an. Haa ta'u malee himatamtuu afuraffaa yookaan Laamroot Kamaaliif garuu bakka bu'ummaan akka irraa ka'u mana murtichaa gaafataniiti kan isaan jiranii. Haa ta'u malee manni murtichaa abukaatoo mootummaa ramadee kun himatamtoota afraniif abukaatoo ta'uudhaan akka dhaabbatanii fi akka itti fufan ajaja kennaniiti kan isaan jiranii. Gama biraatiin immoo abukaatoowwan himatamtootaa kun ittisa himataa akka hin qabnes mana murtichaa hubachiisaniiti kan jiranii. Gama biraatiin abbaan alangaa ragaalee qabu akka dhiyeessu manni murtichaatis ajajeeti kan jiru. Abbootiin alangaa poolisiin ragaalee keenya akka dhiyeessuuf ajajni nuuf haa kennamu jechuudhaan mana murtichaa gaafatanillee manni murtichaa abbaan alangaa ofiisaatiif ragaalee isaa akka dhiyeeffatu ajaja kennee jira jechuudha. Haaluma kanaan abbaan alangaa sadaasa 23 hanga 25tti ragaa isaa qabatee akka dhiyaatu manni murtichaa ajaja kennuudhaan dhaddacharraa xumurameera jechuudha. Tole, gama himatamtootaatiin wantoota ka'an kanneen irratti waan isaan jedhan ni jira yakkattiin shakkaman walii wal qabsiise. Eeyyan Zalaalam abukaatoon mootummaadhaan ramadaman kun dhaddacharratti argamuun isaanii erga mirkanaa'ee booda abbootiin seeraa himatamtootaan yakkicha raawwattaniirtu akkasumas immoo balleessaa dalagdaniirtu jedhanii gaafataniiti kan isaan jiranii. Himatamtoonni tokkoffaadhaa hanga afuraffaatti jiran hundi isaaniitu jechuudha yakkicha hin raawwanne balleessaas hin dalagne yookaan immoo balleessaa hin qabu jechuudhaan mana murtichaatti dubbataniitiin jiru. Tole, Habtaamuu Xibabuu gabaasaa dhaddacha oolmaa har'aa waan nu biraan dhaqqabsiisteef guddaa galatoome. Galatoomi Zalaalam. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa galgala kanaatiif qopheessine asumarratti xumurreet kan jiru kan isiniif dhiyeessan Zalaalam Taaddesaan ture. Qopheessituun sagantichaa Firaafolee Dhugaasaati. Boru walitti deebina. Halkan gaarii.